لا متيار متواي متيو خيسن جرو مال خيسير تدور أي مال ركوكا جنبت مرجعيتي سيندي أي وين فتنا سنة ما مرجعية نتولين ها غيرو شو يعني ودت غيرو أتنا كونغ كافيتير سنيفوس وام براليو دبتي كرتي شنكور لينو بديرو إيه غافارو زغنيا كونغ غافارو زغني يجون عروسة خينيا إيه سن خيسان بانا بوجا سنين بان إيه عروسة وجي سن بود كسمان با إيه لو قاعدة بس نعمل كارو ما كفيتي أكو أي ماله هذا وخارم مرجعيتي سنيا كي فلوس كودا أي ماله تورين سايب يدي نكون سيم دي ما كم يتين ولا عندي لا برا ما يصير ركون كبخاول يجون كمان قدولي ورئيسان اللي نوجي دي بدا ديتي منا وكمان قدام هني ده إن ركون كبندي أي challenge كده challenge كده تجرو فودا خلا كانوا بيجا في سخانين فودا نيجي بيتام هيرو منيس بيجا في سخانين كنيرو سامو هو خنا ما قرأت فندرة لا تاني فندرة كيسان كرين كان ليس خام ستيمي سنلوغا يعني ما فكان بدين نتكلم نوال بدين كابتن والله بدين كابتن يعني challenge نجرامي challenge يماتي لما فودو الرأس سدي فودو الرأس تكفودو الرأس تكما فودني وجرات وقارين صندوق أخير يعني غير يا سريت يا وجه سنة ما فين جمالين قالوا نمني أفرفو لا أنا ما دندينيان أفرف شلنا جمتي جرت قالوا تو أسمع تكافو هذا كان قول سنة متيماس يفيفو سوا نقولتين لا تنقزف وته لبو يعني لمرة سدات سدير أبوتاتي صندوق أنا بيسي ولا كذا إنما جاتم أكاسين تانا ورا جرو مكتب كان كيس إنما جاتم كلاسي برجال إنما برجرو جرا إنما جاتم ما كنتوا إلا كيس إيه مكتبتك خسي رمالي خلاصي تكرس انجرو أسكيس أنا ما كنت أفورين جرا بك أما سيجر جكان أنا ما كنت أفوري جل اللي أنا مرات تجرا بكبرا واني أسكيس مرات لمن بيبرا إمباسي نفعل عليه إمباسي فرمات ودك الناف نور بلو ركو إمباسي كيسني مالس نيجونا نجرا ندرا سو إمباسي كن نفين مدار كدير نفين ترى نمني نجانغلو تطري هقوم نفي بود أما دابت باسبور مالي جدني أنا ما صدق أبو لين كلي تجرا ماشي إيه مدار كدير تلوفهم واو لك ويانا كيرو بتدين إنك باي ويانا قلته فتبقى إذا نمت جولة سودي إذا مطار كلي رجل في رب سنابا نعم تربة درا نجاه ترى تربة ما بود هذا من كان عارفين نما من قدوا أكون وتوجه برات رجع استنام نكون نمر إبامو نما من يالات قريت نما إبامو جولة نما بير رأيات ياسين نما مجرم أصلا إنك بارا ويانا كيرو كوما شافتة كباي ويانا قلته فتى ورا سودي رب مالي سنابا والله نعم ماني يونا لقى ده سكالين وطان نتي سيران دفني سيران دفني warri baari indufe galee nuti osoo seeraan dhufnee akkana nu ashaguun kun nu dhaabbadhaame. nu hundu anillee nu hundu warra xalafaa tura dhufe ila amma isii tana kalee galgala fidanii madaanis asayin yeet kenna tamatash asayin ijishin isii tana qaama isii hunda see agarsiisuu danda'u kalee isin tun ijoollee torba nama biyyaa qabu qaama isii hedduuyyuu albeedha waraananiitti dalasiisanii karaa gubbaa baasanii darbanii nama guddaa nama ijoollee torba biyyaa qabu kalee galgala fidan haarawaa nama dhufe karaa gubbaa gabbaasanii darbanii mootummaan fidde bakka kan nama hedduu waraanee kun jijjiire kun albeedhaan akkana godhanii madaami albeen akkana goggootee karaa ragga darbitee nama gadii sansalata luka hidhanii luka lubbisanii karaa gubbaa gabbaasanii darbanii ummata haarawaa dhufe afaan hin beekne taphataa jiran nu diran jechuudha asaba dhufee furmaata hin qabu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Bakka jiraattan ilmaan ayyaan haa jiraatu. Nuti warri duraan biyya bahee rakkoo hin qabnu jechuuf illee rakkoon sabaa nama hin raffisu. Warra biyya namaa keessa ture afaan baratirra ijoollee qaqqacalee amma biyyaa dhufaa jirtutu dararamaa jira. Nama sammuu hin qabne wallaahi maadaamiin maraachitee
shaara irra gad darbitee poolisiin harkaaf miila walitti hiitee as fiddi. As dhuftullee yaala hin argatu. Lammiin biraa guyyaa takka bowwaafannaan mana yaalaa dhaqa. Imbaasiin dhufee ilaala. Leeshitti nama kenna laalle nama kenna hin yaalle yoo nuti jennuuni imbaasii keessanii homaa isinii gochuu hin dandeenyu jedhan. Deebiin nuti uummata kanarraa argannu deebii akkasiiti jechuudha. Amma alabaan yeroo ammaa kuni maaliifi tabdiila waggaa tokko qabdi. Aramni duraan baatii sadii wanni mootummaan biyyaa nama baasuun yoo manni siif hin tahin baatii sadiitti siif jijjiira hanga iqaamaa siif hin baafnetti jechuudha. Amma ammootu waggaa tokko waan kennaniifi aramni baatii lama fuutee dalaysiiftee sammuu tuuyitee gadi firraa ariiti maktaba feeterraa fuutee tabdiila fudhatti. Sababa kanaaf ijoolleen biyyaa bahaa jirtullee lammiin biyyaa karaa akka maleetiin baatee asitti dararamaa jirtullee wallaahi nu amma warri waggaa 11 Suudii kana keessa ture yoo lakkoofne qubaan nama 5-6 ta'uu dandeenya yookaan guddannu nama 11. Hundi isaanii ijoollee dhuftee baatii 4-5ti wallaahi obboleeyyan kiyya waan baay'ee nama gaddisiisu. Teessee warra fiirra kara hin galfanne. Dhuftee astee kanatti dalagattee kaayoo ifii galmaan hin gahanne. Kamaraatee sammuu dhabee balballi ganamaa galgalatti cufamee harki namaa garagalchuutu jira nu keessa. Tokkoo karraa of darbee akala godula hidha gadiitu jira as keessa socho'u. Wallaahi lazii. Kanaafiyyuu jira Itoophiyaa. Lammiif birmataa uummata keenya kanaafis nuuf birmataa isiniif. مختار خدير في دني النور خايني نوتي مختار خدير نونتاني ريغا كايرو دغو تري نه دنگا تلي غيا سفارا نه باين دوبدي سفارا خيسا دابدي دين دوبدي دنگا دغوجا لين چودا پچتي گگيسا غدن دولين سو تربيا اكا جرتو تك اغدان نمني بوي نينجرو دي مثالن چو نمني بوي نينجرو Dhugaara bileencoon akka obboleessa keenya kan wajjii dhalannetti magaalaa tana tokkoomsee wal qixxoomsee ifiinu keessa deemee manatti gartee namni akka leencoo lammata magaalaa tana hin dhufu dhugaara bileencoon obboleessa keenya kan wajjii dhalanne malee hin jaan leencoon nurraa fuudhee mootummaan Itoophiyaadha Muktaar Khadiir asii osoo iyyatti agarree dhiiga dhuunee gaafa duraa biyyatti isaa hawwuu turre fidii as keessa nurra rakkabe yoo rabbii isaa uume sodaate duutii teenyisaa nu geessi Muktaar Khadiir nurraa fuudhanii as keessa hin feenu nuti Muktaar Khadiir namni fedhuun jiru Suudi Arabiyaa keessatti eenyumaa utee namni isa fedhuun hin jiru Muktaar Khadiir hin feenu hin barbaannu leencoo fuudhanii Muktaar Khadiir fidanii asin nu rakkaban fidanii namticha dhiiga namaan qabne naasuu namaan qabne wallaahi an deengate safaraa dhaqeetiin safaraa keessa dhaabbatee je'ee biraa deeme Muktaar Khadiir yoo akkuma barte san kan gootu taate wallaahi hin jiraattu tiimne nuti libaanata dinayna rabbi qabnaa ijoollee Suudi Arabiyaadha inu suboo maa fi nusa maal la godhan tanaafu Muktaar Khadiir du'aayi nu godha akka rabbi nurraa buqqaasu du'aayi nutti godha rabbi akka nurraa buqqaasu Oromoo. Barbaanni ijoollee dhala maali haga inni buqqa'u? Hanga inni buqqa'u du'aayi itti godhaadha furmaanni ijoollee tanaa rabbiitu harkaa qaba rabbii isaan haa furu rabbii gaditti gaa safaaruma san isuma san dhaqanii hudduu arraabu dhagaa isa qabu katanarraa mansuullaayi maali waan bira isuma san dhaqanii hudduu arraabu. Gadi bu'ee viidiyoo si waraabaa yusla asli kaamera jira bakka kana jala gabbu'ee kaameraa wanti waraabuun atin tolu sila viidiyoo si waraabee ummata jala kana jiru wallahi argita ofii keetti jechuudha ummata maraa.